Kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii tooftaawwan isinii danda'amu mara warreen hordoftan shama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun qophii keenya odeessaalee torbaanitti guyyaa 3 jechuunis kibxata kamisaa fi sanbata xinnaa isinii dhiyaatudha. Qophii har'aa keessummeessuudhaan istuudiyootti argamnee jirra. Ajandaawwan biyya keessaa fi biyya alaa garaagaraa irratti mari'achuudhaan sa'aatii tokkoof isin waliin turra. Nabraan Birruu Yoon Ingidaa fi Guyyoo Waariyoo qophii kana keessummeessuudhaan akkuma yeroo kaanii wajjin turra baga nagaan dhuftan jalqabarratti. Waqtii jiraata. Ayya ajandaawwan gaggabaabaa hedduu qabna. Sana dura garuu dhimmoota jajjaboon har'a irraa mari'annu maal yihuun ka jalqabaa beeksisi. Dhimmee jalqaba irraa mari'annu godina Jimmaa aanaa Geeraatti taatee uummata irratti raawwatamaa jira jedhamuudhaan viidiyoon isaa marsaalee hawaasaa irraa bal'inaan naanna'aa jirudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan taateen aanichatti hawaasa irratti raawwatamaa jiru. Roorroon uummata keenya mudataa jiru. Hagam daangaa darbee akka inni jiru sirna kan jalatti daangaa darbee akka inni jiru kan argisiisudha. Jalqaba irratti waa'ee viidiyoo kanaa gaggabaabsinee kan ilaallu ta'a. Lammeessoo irratti lola naannoo Amaaraa keessa deemuu jiruun gareedha toosfaannootiif mootummaa Itoophiyaa gubbaan loli deemuu jiru lubbuu uummata nagaa dabalatee gaagama hedduu dhaqqabsiisuu jira. Kanumaan wal qabate hojjettoota dhaabbilee qarqaarsa namooma hedduun dhumachuu jiru. Mootummaan Itoophiyaa gareedha toosfaannoo tanaan wal qabatee haasawu gargara hawaldhaan kennaa ture. Jaabiraanu Juulaa waan dubbatiin beekna. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad immoo yaadinni kennaa ture hin beekna. Amma immoo kalee guyyaa dheengaddaatas naannoo Amaaraa keessatti jilli irra guddaa waraana Itoophiyaa Birhaanuu Juulaatiin hooggana marfamee aljajjaba keesseenuu irra dubbachuu jiru. Qondaaltoti naannoo Amaaraa olaanoon gareedha toosfaannoo tanaan aleellaan gugurdoon erga dubbatamaa kana irraasu. Dhimmoota guguddoo kanneen ajandaa godhannee odeessaalee keenya har'aa ka irratti mari'annu ta'a. Irra guddaa jalqaba irratti ka irraa mari'annu roorroo Oromiyaa keessa mata duree jedhudha. San dura garuu odeessawwan gaggabaabaa qabnutti ceenaa yihuun jalqaba. Odeessi gabaabaan gama kootiin jiru xiqqoo oduu rifaasisaadha. Komeediyaaniin yeroo dhiyoodhaa as hawaasa biratti jaallatamaa beekamaa dhufee Soraa Abdataa ajjeefame yookaan du'ee argame odeeffannoon jedhu baheeti kan inni jiru har'a. Artist Soraa Abdataa kan inni du'ee reeffisaa argame Finfinnee naannoo Jamootti mana ciisichaa keessatti ta'uudha odeessi bahee jiru kan inni mul'isu. Sababni du'a isaatii yeroodhaaf akka adda hin bahintu himamee reeffisaa hospitaala Phaawulositti Finfinneetti qorannoon gaggeeffamaafii turu. Bu'aan qorannoo yeroof kan ifa hin ta'in ta'uudha kan himame. Egaa gurbaan ola deemaan namni mucaan jaallatamaan kun kaleessa guyyaa yeroo mana ba'utti nagaa akka turedha. Hiriyoonni isaa kan isaanii OMN'f illee ibsanii reeffa isaa gara bakka dhaloota isaatii godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti geessuudhaaf sochiitti jiraachuus ibsanii jiru. Egaa taatee akkaan gaddisiisaadha. Haleellaan artistoota Oromoo irratti fuulleffate kun yeroodhaa gara yerootti hammaataa waan dhufe fakkaata. Egaa du'i isaa maal akka ta'e sababni du'a isaatii maal akka ta'e yeroodhaaf adda baasuun beekamuudhaa baatus namoonni shakkiidhaan kaasan ajjeechaa irratti raawwatamee jedhanii kan bifa shakkiitiin kaasanii ni jira. Hedduu taatee gaddisiisaadha. Yaa artistoota Oromoo yeroo dhiyootas haal jajjabaa keessatti argamu jechuu dandeenya. Waggoottan 5 achasaanan kan dooti namoota hedduu karaan beekamneen very masters karaa ta'een namootiin du'anii achiin duuba in awwaalamanii bakka guyyaa lamaan bootiin dedhamanii yeroo dhiyootas ammoo artistoota Oromoo gubbaatti jihan keessaa wanni adda waan deebuu jirti nan fakkaatti. Jumkan keessaa artistooti Oromoo lama Muluunee Tufaa akkasumas Mahammad Amduun namni jedhan dargaggooti lama khabar 1990 irra jalqabdee diramboo keessatti baandii hora amboo keessatti maqaa gurguddoo qaban warri akka artistii Gameessa Caaluu Hundeessaa fa'aa waliin hojii artii kan keessatti qooda olaanaa taphachaa turan Jumkan keessa du'anii argamanii isaan dura Muluunee Tufaa kun sirba magaalaan shamarran boo jedhamuun nan beekamu. Hiriyaa isaa Mahammad Abduun nam jedha waliin magaala Finfinnee keessatti night club manneen bunaa galgal keessatti namni sirba keessatti hojjechaa turani. Mahammadiin kun manum tokkee waliin jiraatu. Mahammadiin kun du'ee sabab hin beekamneen du'ee argame ganam bulee awwaalame. Hiriyaan isa kulleen artist Muluunee Tufaalleen guyyaa 15 booda bifum wal fakkaatuun torbaanum kan keessa halee malee guyyaa dheengaddaa du'ee awwaalamu isa dhageenne. Kasadeessoo mucaa kanaa jechuun soo artistoota Oromoo magaala Finfinnee keessatti sabab hin beekamneen du'anii argamu. Achiin booda qorannoon gaana don godhamne atattamumaan awwaalu namilleen Facebook irra gad ba'ee riiphee edanii guyyum tokko lama oogusanii darbanii
دوتي تسا خارتستوت رومو يوخان نموت أورومو نمي فول بخيرات قد أمو جرت ربي انتاتين بينو يوخان سبب غرغرات انتاتين بينو إجي چان كنا مو أنا ما چلوت فكاتي وقشان اندر وان سينكي جرتين بينات جيخان چلا خيس nama ujarti keessatti hirmaat nam sadafaatti du'a argamee jechuudha deemna jechuudha. Yaa baay'ee nama gaddisa artistiin kun artistii lafaa dhufaa hojiiwwan isaa baay'ee hawwatoo turan innis karaa miidiyaa hawaasaa laalaatiin ture baay'ee nama gaddisa akka guyyoon kaase jechawwan baay'een bakkeewwan garaagaraatti finfinnee dabalatee gaggeeffaman maddi isaanii qoratamee uummataaf illee ifa ta'ee hin jiru qorannoo reeffaa godhamee qorannoowwan forensiik kan poolisiidhaan godhamanii yeroo ifa ta'anii mul'atanii kanaaf ummati waan beekuun qabu jechuudha amma sababa ajjecha mucaa kana maal akka ta'e du'a uumamaa haa ta'u ajjecha namaallee ta'uu wanni beekamu hin jiru aga yoonaatti hedduu baay'ee nama gaddisa maatii fi firoottan akkasumas hawaasa aartii oromootiif jajjabina hawwina odeessa kana keessa gaafa baanu yaa'ii yookiin waltajjii raashiyaa afrikaa kan tibbana gaggeeffamaa jirutti ceenaa Russia magaalaa Petersburg, Saint Petersburg jedhamu keessatti hogganooti Afrikaa fi bulchaan yookiin immoo pirezidantiin Russia Vladimir Putin akkasumas qondaaltonni Russia wal arganii jiranii yaa'iin kun yaa'ii Afrikaa Russia isa lammaffaadha bara 2019 eegalamedha. Biyyooti Afrikaa hedduun hogganoota isaanii erganii jiranii pirezidantii Eritrea argaa jirtu ka Afrika kibbaa argaa jirtu ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee biyyoota Afrikaa irraa hogganoonni hedduun hirmaataniiti kan jiranii waltajjii lammaffaadha garuu akka ka armaan dura 2019 biyyoota Afrikaa hogganoota jajjaboo yookiin head of state hoggansa biyyaa hin ergine gara biyyoota 19 gadi damaati ka ergame ka jedhama jiru 2019 biyyoota 43 hogganoota biyyoota 43 tu hirmaate jedhama. Agenda waltajjii kanaati jedhamee ka eegamaa ture har'a eegalamee jira Vladimir Putin haasa'aa godhan dhagaati kanan ture tokkoffaa waa'ee daddabarsa midhaan kan Ukraine irraa gara Afrikaa fi Middle East godhamu sababa waraana Ukraine sodaa Raashiyaatiif jecha Black Sea Grain Initiative kan jedhamu waliigaltee Galana Gurraacha jedhamu godhamee ture irra caalaa biyyooti Afrikaa fi biyyooti baha giddu galeessaa midhaan yookiin qamadii fi xaa'oo karaa Ukraine irraa kan argatan poortiiwwan yookiin buufatawwan galaanaa Ukraine sadi Odeessa dabalatee akka Raashiyaadhaan attaakiin godhamneef waliigalteen waggaa tokko dura Juulaay kana keessa waliigalamee ture waliigaltee sana keessa ka ture Raashiyaa Ukraine United Nations fi Turkey turanii Turkey kaach keessatti hirmaatteef hariiroon Turkey hoogganaan Turkey Tayyip Erdogan fi bulchaan Raashiyaa Vladimir Putin hariiroo gaarii qabu jedhameeti kanaaf daddabarsi midhaan nyaataa akkasumas xaa'oo karaa galaana buufata galaanaa Ukraine godhamu kuni haleellaa Raashiyaa malee gara Afrikaa fi Middle East akka dhaqqabu jedhamee waliigalamee ture torbaan tokko dura Raashiyaan waliigaltee kana keessa baatee turte kanaaf biyyoota Afrikaa rakkoo guddaa keessa jiran sababa kanaanii ajandaa tokko ta'uu danda'a jedhameeti kan eeramu inni lammaffaan Raashiyaan biyyoota Afrikaa bakkee walitti bu'iinsi jiru baay'ee keessatti waraana Wagner yookiin garee Wagner jedhamu hirmaachisuudhaan kan beekamtu dhimmi kun ajandaa guddaa ta'a jedhamee jira kan biraa waa'ee waraana Ukraine fi Raashiyaa gidduu jirudha dhimmooti kunneen ajandaa guguddoo ta'uu danda'u jedhameeti ka jiru addunyaan kan yeroo kamiyyuu caalaa hiramtee jirti jalqabarraa akka kaase biyyoota Afrikaa baay'een waltajjii kanarratti akka waltajjii jalqabaa yookiin yaa'ii Raashiyaa Afrikaa samiitti jalqabaa hin hirmaanne sababi isaas dhiibbaa biyyoota lixaa tirraa ka'eetii jedhameeti ka jiru. Yaa 1945 waraana addunyaa lammeessoon xumuramuun ordofee waraana qabbanaa Cold War'itti gaggeeffama ture akka 1990mootaatti achiin booda addunyaa olaantummaan bulchaa ka turte United States of America yeroo dhiyootas immoo olaantummaan Ameerikaa kun biyyoota akka 3-4 tokkoon waan qorama jirnaaf fakkaata China fudhachuu dandeetta Russia fudhachuu dandeetta Iran fudhachuu dandeetta Turk fudhachuu dandeetta warri ideoloojiin diqqoo mootota barree kan dhaadessan wal gurmeessanii garee westiit Ameerikaan hoogganamtu irra dhiibba godhuuf yaalii godhuu jiru akkuma beekamu Ameerikaan marsaa lammeessoo fi Afrikaa Ameerikaan Summit jettee qopheessitee turte biyyoota Afrikaa
hooggantooti biyyoota 49tiif gamtaan Afrikaa irratti hirmaatee ture. Raashiyaallee waggaa dabre jalqabdee Afrikaa Raashiyaan Samiit hooggantoota biyyoota 43 irratti hirmaate. Raashiyaan am dhiibba jajjaba jal jirti addunyaa irratti bulchaa Mooskoo Vladimir Putin dabalatee horii kun Finfinnee qaban baay'ee waggaa dabre Raashiyaa godhame baraan Finfinnee godhame Putin ammoo murtii akka idil addunyaa ICC waan barbaadama jiruuf Itoophiyaatti dhuf qabu dandeetta Ameerikaan mootummaan Itoophiyaa dabarsee kennu didammoo garee sun kee waan jiruuf waan itti gaafatamuuf horii guutuun Pittsburghitti akka godhamuuf haalii mijata. Bulchoota Afrikaa hedduun akka irratti hin hirmaaneef Ameerikaan dhiibba jajjaba godhaa turte. Waggaa dabra 43 baran 19 irratti hirmaate warra dureen irratti hirmaate kan keessa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Isaayyaas Afewerqileen kee jira jedhu bulchaa South Africa kan fa warroota westerniinaal jajjaba kee waliin dabarsan muummichi ministeera dhimma kana irratti xalayaa barreessuu akka argee ture isaa walaa isaanii yeroo nu rakkoo jajjabdu kee jirru Raashiyaan waliin dhaabateen beekama gaafa gamtaanii dhaabbati biyyoota gamtoomanii manni marii nageenya faan Itoophiyaa irra dhiibba godhu warri sagalee dhoowwatee Itoophiyaa cina dhaabbata tokko Raashiyaa Putin tana soo galas sun galchuu fakkaata muummichi ministeera akitti malee jira jeneraali amma akka Africa scramble for Africa jedhanii gaaf kolonii godhan sun warri humni qaban Afrika godhuu jira bulchitoota Afrikaa tokkoffaan gosaaniitiif lamaffaa beesse kadhachuuf bakkumti yaaman dhadhii jechuudha tagariin adoo yaamne illee yaate amaluma sareen hedduun bakki yaaman bakki yaamin illee dhadhii jedhanii hedduun bulchoota Afrikaa uumamisiiti funaa yaa'u jaalatti funaa yaate jirti garuu armirratti warri yaad kan mormin jira yoo Afrikaa Ameerikaan Samiit Afrikaa Raashiyaan Samiit jiraachuun dhibin qabdu ardi Afrikaa irra godhamu qabee warri yaad dhiyeessin jira bulchitoota ammoo humni qabdu sun ideoloojii sun tinamantu jechuudha bakkum isaanii tolan yaamanii khoota yoodhaniin hin dhufu jechuudha amma Itoophiyaa fa maaniif biyyoota nam yaaman kan Putin qamadiin mata nyaate jechuudha qamadii Ukraine irra erganii yeroo Bahiroopi irra erganii karaa galaan qamadii sun wagga tokkoof cufe jira kanaafuu hanqinni qamadii waan mudateef qamadii gadi sanii dhiisa khoota na waliin maradhaadha bulchitooti cuftii yaate achi suufi naqatte dhatti footoo kaasanii bulchaan keenya jajjaba goota jedhanii faarsu aganum politikaan jiru kanuma. Korri kun qaamuma dorgommii biyyoota Afrikaaf cina hiriirsuudhaaf taasifamuuti. Ameerikaan yeroo dheeraadhaaf olaantummaadhaan biyyoota Afrikaa kana haga ta'e qabattee socho'aati kan isheen turte olaantummaa Ameerikaan biyyoota Afrikaa irratti qabdu yookaan biyyoota Afrikaaf cina hiriirsuudhaan argatte sana cabsuudha barbaadu Raashiyaan fa Chaayinaan fa hundumtiyyuu Chaayinaa Afrikaa Raashiyaa Afrikaa Turkiinis jalqabdeetti Turkiinis jalqabdee jirti. Even Ameerikaa Ameerikaanis jalqabameeti kan inni jiru egaa wannichi akkuma jedhame kana sagalee biyyoota Afrikaa kana barbaacha kan maddu dhagamaa tokkooni gama kan biraatiin immoo resource biyyoota Afrikaa kana akkamiin itti fufiinsaan qabannu wanni jedhus ni jira biyyoonni Afrikaa kun yoo ofii isaaniitii dhiibbaa uumuudhaan dadhaban illee tokkoffaa sagalee ni qabu mana maree biyyoota gamtoomanii keessatti sagalee kana akka isaan cina hiriiran hin barbaadu biyyoonni kunniin egaa Raashiyaan kan ishee waan kana barbaaduuf inni jiruun dhiibbaa biyyoota lixaarraa ishee mudataa jiru kana ittiin qolachuuf akka ta'etu himama biyyoonni Afrikaa isaan yaa'ii kana irratti hirmaatan immoo akkuma isiniyyuu kaastan qamadiin jira xaa'oon jira sanaa olitti immoo meeshaa waraanaadha kan isaan barbaadanii deeggarsaa fi gurgurtaa meeshaa waraanaa kanaaf illee haala mijeeffachuudha barbaadu warri keessuma warra akka Abiy Ahmed warri bulchiinsa waraanaa ijaarrachuudhaaf socho'an jechuudha mootummaan Eertiraa illee kaayyoonsaa isuma kanadha egaa yaa'ii kanaan yookaan kora kanaan cinatti ministeerri muummee Abiy Ahmed addatti Vladimir Putin waliin wal arganii akka isaan mari'atantu himama inuma Raashiyaan Itoophiyaadhaaf bakka addaa akka qabdu michooma Itoophiyaa waliin qabduuf itti fufiinsaan Itoophiyaa qabattee tufuu akka barbaaddu michummaan kun akka inni jabaatu akka barbaaddu ibsuu isheetu himama gabaasaalee garaagaraa irraa keessumaa gama misooma niikuleeraa humna waraanaa ijaaruu nageenya biyyoolessaa barnootaaf leenjiitiin mootummaa Itoophiyaa wajjiniin hojjechuu akka barbaaddu michummaan kun gara sadarkaa olaanaatti akka ce'uuf kan barbaadamu ta'utu himama. Aga itti fufee jira yaa'iin kun guyyaa lamaaf itti fufa jedha. Yaada yihun immoo guyyoo kaasee samiitiin yookiin korri akkanaa ka Afrikaa hirmaachisu kutaalee addunyaa baay'eetti deemaa jira biyyooti Afrikaa hedduun kan irratti affeeraman jechuun Afrikaa US Africa Summit Africa Russia Summit China Africa Summit Turkey illee biyyoota Afrikaa 54 affeera jirti United Arab Emirates Saudi Arabia na waltajjiin yookiin platformiin kuni fairy miti jedhamaati jira biyyooti Afrikaa 54 bulchaa biyya tokko addatti dhaqanii ka waliin mari'atan maal buusuuf kan jedhu dhiyoo kana
Uhuru Kenyatta Afrika kibbaatti waan kana irratti haasaa dheeraa godhee jira. Dubbii keenya irratti Ruuttoo jechuu kiyya Uhuru Kenyatta. Ruuttoon waan hirmaate natti hin fakkaatu. Biyyoota Afrikaa bakka addunyaa gubbaatti pilaatfoormiiwwan akka United Nations Security Council mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhaabbilee faayinaansii akka baankii addunyaa IMF keessatti sheeriin keenya dhageettiin keenya baay'ee xiqqaadha. Even karooruma gamtaan Afrikaa raawwate baas execute gochuu hojiitti hiikuudhaaf maddi maallaqaa nu qabnu reliable miti dhaabbilee biyyoota lixaa irratti kan rarra'ee kanaaf waltajjii kanarratti biyyoota Afrikaa argamuun homaa faayidaan qabu footoo seremonii suuruma kaanee deebi'uuf malee hooggansi tokko amma eenyu pirezidantii Ameerikaa Baayiden wajjin taa'ee biyyoota Afrikaa 54 wajjin kophaatti yoomani daqiiqaa tokko daqiiqaa lama caalaan argannu jedhe Ruuttoon. So feerii miti waltajjiin kun kan jedhu challenge godhamaati jira Baayiden bakkeewwan garaagaraatti. Maaltu fakkaata hariiroon biyyoota ala waliin godhamu international relation always mootummaa fedhu waliin hariiroo banuun barbaachisa smartness siyaasaan qumaaruma. Itoophiyaan fakkeenyaaf Chaayina ta'uu danda'a Raashiyaa nam cufu waliin hariiroo uumuun best politikaan akkasii waan hojjetu. Garuu Afrikaa kayyootti ilaaltu at the best interest of garee sun garee qopheessitutti wanni godhatama Ameerikaa Afrikaan samiituudhaan garee Afrikaa jaarolee Afrikaa tan namni 50 wal guurachi dhaqaa ha Chaayina Raashiyaadhaan wal guurtachi yaati ha Chaayina maaliif wanni kun uumamti waa ta'e bulchitoota Afrikaa always tokkoffaa they are very much greedy for their power. Angoof wanni guddoo godhan. An fakkeenyaaf yoo xaatilaati taate warri xiqqoo diimokiraasii qabu akka Keeniyaa kunfaani Ameerikaa irratti hirmaata garuu warroota akka Raashiyaa kan xiqqoo hin dhiibu. Maaliif dhiibu? Raashiyaan faan Chaayinaan faan Tuurkii faa yeroo har'aa wanni siinsi gargaartu tokko nuukileerii qawwee. Yookaan diroonii sii kennite yookaan ibiddi sii kennite. Warri ajandaa warra guddoon pirooritii warra guddini ta'e diimokiraasii ta'e nageenyi ta'e biyyoota pirooritii qawwee kennan niikuleerii kennan bombii kennan sun caala warra diimokiraasii mirga namoomaatti kennamutti hirkatu jechuudha. Warrooti ammoo hundi caala pirooritii for example Itoophiyaa fudhachuu dandeenya biitee waan taate Itoophiyaa pirooritiin isii jalqaba baay'eetu guddaan karaa madam waraanaaf. Ajandaan jalqaba gootii biyya yeroo amma waraan waan taateef Chaayinaa fa waliin ajandaa wal gita deemuun isaanii waa tokko. Bulchitoota Afrikaa kan ilaaltan namni hedduun question gollaale. Ordinary citizen bulchitoota Afrikaa lakkoofsaan 50 maaliif oriite Chaayinaa dhatti maaliif oriite Ameerikaa dhatti maaliif oriite Raashiyaa dhatti jedhanii gaafatan. Bulchitoota ammoo sadarkaa sun tiyaatu hin dandeettu. Amma Khaadiree Faarsee bulaa ilaaltu muummichi ministeera Gizeenii dhufee karaa bananii fi akkas wataaddarii adiin naga fuudhu gootummaaf ittiin dhaadheessan ittiin dhaadatan bulchaa addunyaan Faarsitti maali that is politikaan kenna gama akka du agarsiisa cufaafuu xumurumisa laalla ajandaan bir jiru dabra bra yaa akka gamtaa Afrikaatti osoo addatti Ameerikaa waliin ta'anii mari'atanii akka gareen pilaatfoormii kabira uumanii kan biyyoota kanneen wajjin mari'atan because akka biyyaatti biyyi tokko sovereignty yookiin birmadummaa wal qixa qabdi Ameerikaas ta'ee Raashiyaa so waltajjiin kun feerii miti jedhamee yeroo garaagaraatti qeeqamaati kan jiru biyyooti baay'eenis dhiibbaa warra lixaas haa ta'u karaa garaagaraa kan irraa hafaa jiran sababa kanaaf ta'uu danda'a. Gara ajandaa keenya kadijoo darbuun duratti qondaaltota bilisummaa Oromoo laalchisuun dhiyeen kana biyya keessaaf biyya alaatti uummati Oromoo sochii tiwutaraa garaagaraa qopheessanii irratti hirmaachaa turanii qondaaltota bilisummaa Oromoo torbi yeroo dheeraaf waggoota 3-4 oliif sabab tokko malee ajajama murtii malee manidhaa keessa rakkachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Hedduun isaanii dhukkubanii isaati ammaan tanaa manidhaatti argamu. Dhimma kana wal qabatee torbaan kan keessaa qondaaltota bilisummaa Oromoo torba ajajama murtii malee waggootaaf mootummaan dararama jiraachuu jaarmiyaa mirga namoomaa Human Right Watch foomsa jira. Abdi Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kenneessa Ayyaanaa, Lami Beenyaa, Daawit Abdataa, Gada Gabbisiif, Dr. Gada Oljira waggoottan sadiif karaa dabaatiin hidhamanii manidhaa keessa garagaluun fudhatama hin qabu jedhee jira Human Right Watch. Kan maleellee manni murtii warra kan bilisaan gadhiise mootummaan Itoophiyaa warra kana ajajama murtii didee olaantummaa qondaaltota naannoo Oromiyaatiif poolisii Oromiyaatiin warra kan darara jiraachuun haqii biyyatti keessatti agama salphaata agarsiisa jettee jirti. Irra guddoon Human Right Watch Latishiya Baada dhimma kana wal qabatee mootummaa Itoophiyaatti yaamichi dhiyeessitee jirti. Waajirri haqa biyyatti Ethiopia Justice Minister waajirri haqa qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa jidduu seenii warra kan keessatti hirmaa seera dhiyeessuu qaba. Hooggantooti kun gallakkifamuu qabu. Dab warra irratti dalagameef mootummaan Itoophiyaa beenya kaffaluu qaba. Maatii isaaniitiif miidhamtoota illee dhiifama gaafachuu qabu waan jedhan kaasanii jiranii. Gabaasii Human Right Watch kan fakkaata mootummaan hin gaafatamuun dhiisaa
qoosuma warraaf waan akkanaati gurriin qabu jechuudha mootummaan kenna. Yeroo dhimmi qondaalota ABO kun dagatamee jirutti Human Rights Watch gabaasa akkasiitiin gadi bahuun dura teessuun dhaabichaa waan kana jennoo kana mul'isuun isaanii waan isaan galateeffachiisudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan haa ta'uti mootummaan Itoophiyaa ammatti dhaabbilee mirga namoomaatiif gurra qabaa'oo miidiyaaleedhaaf gurra qabaa'oo wanni jedhu gaaffii kan biraati har'as qondaalonni adda bilisummaa Oromoo yakka tokko malee yeroo waggaa 3 caaluudhaaf mana hidhaatti haala qabiinsa badaadhaan dararamuu irratti kan isaanii argamanii yakki jara kanaa maalii wanna si jechisiisutu jira yakki isaanii keessumaa ija seeraa duraa wanni dhokate jira mana murtiitti dhihaatan hundumaatti yakka ittiin himataman irraa bilisa bakka ta'anii bakka jedhamanii jiranitti jara kana adda bifa kanaan dararuun mootummaa Itoophiyaa maaliif wanni jedhu gaaffii guddaadha kan inni kaasu keessumaa dhimmoota biyyattii keessatti hidhamtoota siyaasaatiin wal qabatanii turan wal bira qabdee gaafa ilaaltamu hoogganoonni TPLF akkuma dheengaddaa Bobattii Urgeessaa kaasaa ture yeroo galamaa ol ta'uuf meeshaa waraanaa taankii hanga rookeetiitti mootummaa dhukaasanii sanaan lola guddaa keessadha kan turan jarrillee bakka hidhamanii hidhaatti haa hiikaman jedhamee murtaa'ee bilisa ta'anii ba'anii akka barbaadan socho'aa jiranitti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo isaan karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii bakka turanii gara biyyaatti deebi'an mootummaa kanarratti amantaa gatanii gara biyyaatti deebi'an bifa kanaan dararamu jechuun maal jechuudha wanni jedhu gaaffii guddaadha kan inni uumu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jarri kun yakka tokko qabaatanii osoo hin taane ilaalchuma diinummaa sirni kun dhaabbilee Oromoo irratti qaburraa kan maddirraan kan hafe kana wanni nama jechisiisu hin jiru hidhaan qondaaltota ABO kun akkuma guyyoon iyyuu jalqaba irratti kaase dararaa roorroo daangaa darbe sana qofa miti kan inni mul'isu kufaatii sirna haqaa biyyattiidha kan inni mirkaneessu sirni haqaa biyya tokko lammiileedhaaf wabii ta'uu hin danda'u ta'ee jennaan murtoon haqaa biyya tokko keessatti darbu hojiirra hin oolu ta'ee jennaan qaamni hojii raawwachiiftuu mootummaa akkuma barbaade murtoo haqaa murtoo seeraa biyyattii akkuma barbaade cabsa sarba ta'ee jennaan kufaatii sirnaadha kan inni argisiisu kufaatii sirna haqaadha kan inni mul'isu. Ammas osoo ilaalchi diinummaa jara kanarratti mootummaan tarkaanfachiisaa jiru kun dhaabbatee murtoon haqaa hojiirra oolee jarri kun bilisummaa isaanii argatanii maatii isaaniitiin jireenya isaaniitti deebifamuudhaaf danda'anii jenna kanaaf sagalee ta'uudhaaf dirqama waan qabnu jechuudha. Yaa baay'ee nama gaddisiisa akka itti qondaaloti ABO kun itti qabamanii jiran egaa miseensota ABO hedduutu bifa kanaan dararamaa jira isaan torban kanneen manni murtii bilisa jedhee abbaan alangaa himatarraa kaasee qofa miti bakkee baay'eetti dhiibbaa akkanaa keessa kan jiran hedduudha warri sagalee hin qabne dabalatee jechuudha. Akkaatu kaafte kun agarsiiftu kufaatii sirna haqaa biyyattiitti. Oromiyaa keessa keessuma addatti Oromiyaa keessatti afaan guunnee dubbachuu kan dandeenyu manneen murtii jiraachuu danda'u daanyaan jiraachuu danda'a abbaan alangaa jira garuu haqi yookiin sirna haqaa waan jedhamu du'uusaa agarsiiftuun kanaa olii hin jiru. Tokko tokko wanni namatti agarsiisu immoo hariiroonni adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa kaleessas har'as tokkuma. Kaleessas adda bilisummaa Oromoo gaafa wayyaanee shorkeessaadha jedhamee farrajamee miseensota warri ta'an warri hidhata adda bilisummaa Oromoo wajjin qabdan hariiroo qabdan jedhaman hidhamaa dararamaati ka turanii har'as wanni irra deebi'amee godhamaa jiru kanumadha. Adda bilisummaa Oromoo paartii karaa seeraan Itoophiyaa keessa galmaa yeroo har'aa. Miseensoti isaa waajjiraaleen isaa karaa nagaatiin akka tajaajila kennan miseensota horachuu akka danda'u akka paartiitti socho'uu akka danda'u mirgi kennameefii jira. Garuu hariiroon addichi mootummaa Itoophiyaa wajjin qabu dargii kaasee haga kufee sirna bilisiginnaatti tokkuma jettee fudhatu hin dandeessa. Gara ajandaa keenya ijootti osoo hin darbiin beeksisa tokko yeroo daawwannee walitti deebiin. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaa jiraatan maraaf hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsoo OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishee jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman Profeesar Muhammad Hassan, Dr.
بيانا صوبام أمان تشيتي في دايركتر أولانا OMN دجاني غوتماتي تيسون دبل 3 باي هيلتون هوتيل 4156 لا فيستا رود راكر جورجيا وديفنو دبرتاتي لا كويس بلبلا كنان كوريك اندستو سكنتي چاپ نمودن ديسوم والتاني ولي فاتانو ميديا كامنو حاجة بيفنم كوريك اندستو سكنتي چاپ جورجيا USA Akka beeksisa daawwattan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Ameerikaa kutaa Joorjiyaa Atlaantaa keessatti gaafa hagayya 12 dhufu waltajjii uummataa fi tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qopheessee jira. Sagantaa kanarratti hayyoota Oromoo akka Profeesar Mahammad Hassan dabalatee namoota jajjabaa hedduutu argama. Achirratti argamuudhaan uummata keenya kutaa san jiruu fi OMN wajjin akka marii gootan tumsa OMNif akka gootan asuma waamicha dabarsina. Gara ajandaa keenya ijootti dabarree jira. Roorroo Oromiyaa keessa jalqaba gara mariitti odoon seeniin dura haala tibbana miidiyaa hawaasaa irratti deemaa ture viidiyoo gabaabaa godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti ta'e agarsiisu daawwanne gara mariitti deebina dhiyaata. Kami njere? Wana rakade di madu? Rakate ni lagi njere dengada. Mana wan dengada nuti mati. Nambal les baka wana siriti macu. Baka. Oh. Kate di dapat. Mana saya rade mena mai macu nambal. Kaba jauh firram fudi na. Siriti banjir. Wah maje. Mana masih rada ke macu nambal les. Mali mat. Mali. Rakko ko wani. Mali ni rakko ci mai. Mali rakko. Rakko cara nem gabza nama rakko cara. Bulcawam ni damni miti mali. Ini mana siriten? Mali risiti na ke nudi dera ka. Risiti na ke nudi dera. Kan ma. Mali risiti dera ka na hoji. Gari anu kamba. Ini betul kongkor. Ma boleh ma. Boleh ma kira kamu kau ada tak kita baca. Gari demun. Binjat. Tolongnya bagai bagai mu. Jawab umur kau kabdum. Bas indah, orang auta, auta, bas, antara bas. Sekali lagi siapa kita ni gerage, halpo. Sebal, Allah. Saya walter dah lajak bete, aku usi bete, thorto. Aku, sekali lagi salpo. Salpo aku. Binjira timber sikit, salpo aku. Kuat lagi, kuat. Bal aku kalah ini nama. Asik. Azamino. Sajin. Azamino. Aje bas. Masarafi kabaturra bas. Ira bas. Abba to salpisa. Allah. Sila manja oleh biaru. Ayo shero ke segura da. Ayo kasi. Ayo bani dan. Ta. Taman. Kaan ang tokong kayo na. Aman ito. Himbel baru kan. Himbel baru injari. Kuni godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda tokko keessatti taatee raawwatameedha. Qonnaan bultooti walitti qabamanii reesitii yookiin nagahee gibiraa mana murtiitti maaliif dhiyeeffatan jedhamuudhaan yoo doorsifamaniidha kan dhageenyu. Bulchiinsi aanichaa warri kun seelii diinaati jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasaa barreesseeti jira. Qonnaan bulaan nagahee gaafachuusaatti dhiifama yeroo gaafatu kan argaa jirru. Kaadree yookiin bulchiinsi ganda sanaa jilbiiffachiisee yoo itti dhaadatu yookiin qabattoo irraa baasaa Geeraa keessaa si godaansifna jedhee yoo doorsisuudha. Gaati ture sagaleen kan viidiyoo isaan agarrees dhagaamaati ture sagalee reebicha ka fakkaatu. Yaa gochi kunin miidiyaa hawaasa gubbaatti keessumatti barii dijitaala waan ta'eef TikTokii dabalatee sooshaal miidiyaa Facebook Twitter bakka hedduu qoodamee bal'inaan kalee asii irra mari'atamaa jira. Taateen kun kataate godina Jimmaa aanaa Geeraa gand borcoo dheekkaa laf jedhan keessatti taatee kanaaf ka'umsi guddaa maal jennee uummata lafarra qulqulleeffachuuf yaallee jirra ji'oota muraasaan dura taateen kun ta'uun duratti dheed Jimmaa keessatti walgayii ture walgayiin sadarkaanaa yaamamte walgayii sun gubbaatti jaaroleen warra ammaan tan dura baafamanii kiristaayis godhaman kun
qondaaltoti aanaa irra gargandaa gad bobbaatu gibirnu irra guurtee riisitii nuun kennine waan jedhan kaasanii turanii. Gareen amma aana gubbaadoo gibiriin guuruun uummata saama turtituun taateen kun ta'u hordofee uummati kun ganda galeenaan ganda baadiyyaa hordofti dhaqxee jechuudha. Horii jalqaba geera irra godhame achiin duuba borcoo dheekaa laf jedhanitti malanii jechuudha. Eegi maliiniin duuba jaarrolee namoota afur jaarsa kan dabalatee namoota afran viidiyoo irra mul'atan kan duratti hin baasanii eegi dura baasaniin booda uummati duratti san seeli diinaatii shiftaa shaneetii jedhanii haal kan fakkaatuun sosodaachisa turanii jaarsii guddayyaan jalqabir dhaabbatu kun maqaan isaa Raayyaa Abbaa Olii jedhama jaarsi biyyaati. Eegi sosodaachisanii wanne dhaniin duuba qabattu irra baasa jedhanii fuudhanii deemaniini uummati yeroo ol ka'ee dhaabbatu sunti sagaleen dhagaam qawweetti sun jaars milisha ta'uu danda'a foolis Oromiyaa lubbu balleessitoota foolis Oromiyaa jechuun hin fedha lubbu balleessitoo shifta diigamte jirte dhanii gamman diigamne garee suniin reebichoo irra raawwatamu namni gocha kana ammoo adda durummaan hoogganee jaarsa kana reebsis harrabsa tursuun kaabinee maqaan isaa Dinquu Abbaa Olii jedhama kaabinee aanaa geeraa waajjira bulchiinsaaf nageenya keessa hojjeta. Eegi jaarsa baasee tumsiiseen booda warroota afran sadeen viidiyoo irratti argaman kana gad ba'ee namooti lamaan sosodaachisennaa waraan arganii jaarsitumamuu jira. Sodaatanii jilbiifatanii dargaggoon jilbiifachuu didee ofirra dhoowwu kun ammoo abdi tamaam jedhanii inni xuruuphate dudduubirra qaarate fakkaatam laal. Stupidinati laal. Ignorance level Oromiyaa keessa jiru sadarkaa kanatti hubachuu hin dandeettu. Ilmi namaa sadarkaa kanatti jaldees gaaraatti gad ta'u Oromiyaa keessa warri nu salphistu kaadiroo dhiyootanaa jechuudha. Kaadiree biltsiginnaa tasaalfiin qabne yakkamtoota cubbamtoota akkana sana uummata dura baaftee dargaggeessa Oromoo jaarsa Oromoo haal kan fakkaatuun kumaandoo itti dhaataa jechuudha. Qaarate fakkaata warri ushuu tamaar tukaandoo fakkaata yoo namni irra gargalee dargaggeessu ofirra dha'u kun abdii tamaam jedhanii saatii ammaan tanaatti ammoo eegi taateen kun raawwatamteen duuf haleela irra godhameen milishootii yookaan qaamolee nageenya kadhatanii jiran rakkoo jajjabduu irraan gaan odeeffannoo jette naannoo suni dhageenya jirra. Taateen kun raawwatamtee viidiyoon tun baate jennaan waan ta'uu jira waan fakkaatirra gabaasee oduu badha. Taateen kun uumamti jedhanii miidiyaa hawaasa gubbaa bordofee waajirri koominikeeshinii aana geeraa gochichi gad ba'ee haaluuf yaale ture. Viidichi bal'inaan dubbataname namoota hedduu yaadirra kennanii jennaan viidicha qanii bulchaan aana geeraa gad ba'ee waan kan wal jajjeessuuf uummata Oromoo aadateennaa miti karoor paartii teennaatii miti dhiifam gaafachuuf yaalii godhan jira. Bakka bu'aanii aana geeraa irra bakka bu'achuu hin danda'anii haa oppidiyoon achirra filtee an bakka bu'achuu hin danda'u miseensa caffee ta'uu dandeetta miseensa paarlamaa ta'uu dandeetta filatamte seentee siin hin jedhu kopha dorgome nami filannoo hin jedhamu achirra ka mootummaan bakka buufatee miseensa paarlamaa god gad ba'ee dhiifam gaafachaa ture warroota kan daawwatan dalagan gochuu uummata hordomnee uummataafif goonaa waan jirirratti itti gaafatama goonaa jedhanii jiranii bulchaan aanichaa dabre ammoo miseensi mammarii bakka bu'oota uummataadhaan kun fakkeessuullee taaf dhiifam gaafata jira. Koominikeeshiniin magaal Jimmaa gocha kan haaluuf warra uummata dura rukutam kan reebam kan yakkama tolchuuf Facebook irra barreeffam barreessa kaasee jira. Barreeffamni sun ammaan tan nu dabalatee namni gadduun screenshot godhatee jira. Kanaafuu wanbadummaan shiftummaan Oromiyaa keessatti dalagamaa jirtu kan fakkaattii jechuun kun naamuna jedhani. Saampilii jettee fudhachuu dandeetti malee guutuu Oromiyaa guutuu Itoophiyaa keessa yakki dalaga ulee bar kun ulee maankee jirti nama gamitti jeeffamanii dhaati baafame yakkamtootaan buluu jirti biyyittii wanneen nuuf kanaa jechuudha gaan jalqaba. Gochi uummata aanaa geeraa kana irratti raawwatame salphina har'a Oromoon akka sabaatti sirna kana jalatti keessa jiru kan mul'isudha jedhee kaasuudhaaf nan danda'a. Gochoonni akkanaa kutaalee biyyatti biroo keessaa yeroo irra deddeebiidhaan mul'atan baay'ee mul'atu. Oromiyaa keessatti garuu har'aa borii jechuu bifa danda'amuun irra deddeebiidhaan arguu irratti kan argamnu uummanni salphifamaa dhiitamee cafaqamaa namoomirraa mulqamee gochoonni diinummaa gara jabinaan guutaman garaagaraa irra deddeebiidhaan yeroo irratti raawwatamaa jirudha kan argaa jirru. Gochi uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kun uummanni Oromoo murna kana biratti akkamiin ilaalama murni kun Oromoodhaaf ilaalcha akkamii qaba bakka akkamii qaba waan jedhullee kan argisiisudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan gocha diinummaadhaan guutamedha. Taateewwan viidiyoo kanarraa argine maanguddoon humnoota mootummaatiin yeroo salphifamanii uummata duratti salphifaman argineeti kan jirru uummanni akka uummataatti yeroo tuffatamu yeroo arrabsamu yeroo shororkeeffamu qeesaa irratti roorroon daangaa dabarte yeroo irratti raawwatamu arginee jirra. Abbaan aangoo miira tuffii olaanaatiin yeroo uummata namoomaa gaditti lakkaa'ee gocha barbaade irratti raawwatu argineeti jirra.
namni akkuma sila kaasne kufaatii sirna haqaallee kan mul'isudha jedhee kanan kaasuudhaaf danda'u asirratti namni iyyataaf mana seeraa dhaqallee maaliif mana seeraa dhatta jedhamee iyyataaf mana seeraa dhaquun yookaan mirga ofii gaafachuuf mana seeraa dhaquun illee biyya yakkatti taate keessa jirra jechuudha. Maanguddoon sun kan isaan haala kanaan dhiitamaniif mana seeraatti dhaqanii waan rashiitiin nuuf hin kennamnedhaan iyyatamaniif akka ta'e dubbiidhuma afaan isaanii irraa dhagahuun hubachuun ni danda'ama. Waliigalaan murni aangoorra jiru uummata keenya akkamiin bulchaa jira uummanni keenya haala akkamii keessa jira waan jettu viidiyoo gabaabduu kanarraa hubachuun ni danda'ama. Haaluma ulfaataa akkasii keessatti ammoo falmaa gootummaadhaan guutame kan kabaja mirga ofiif kan kabaja mirga namoomaaf taasifamtus arginee jira. Gurbaa jaakeetii magariisa uffatee jiru kanarraa kan sila guyyoon maqaasaa dhaa ture kanarraa qeekoo irratti hin salphadhu qeekoo irratti dhiitamee jilgeenfadhee mataa buusee hin buluu jechuudhaan yeroo inni falmatu falmaa gootummaadhaan guutamte sanas arginee jirra. Hedduu taatee nama gaddisiisudha. Taatee nama gaddisiisu kan sana keessatti immoo gootummaa akka gurbaa kanaa arguunis immoo hamilee kan biraadha jedhee kaasuuf. Viidiyoo kanarra waan baay'ee haala qabatamaa Oromiyaan amma keessa jirtu hubachuun ni danda'ama. Dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba irratti maanguddoon kun baay'ee kaalmilii obsaan jara kanatti dubbata. Mirga isaayyuu dabarsee kenne. Fakkeenyaaf mana murtiitti deemee reesiitii gaafachuunsaa dogoggora jedhee illee dhiifama gaafataa jira which was wrong. Jaarsi kun haga kana mirga isaa dhabee jira jechuudha. Haga kana haqa isaa mulqamee jira jechuudha. Himilee ta'ee osoo mirga qabu caasaan mootummaa kaadireen itti roorriftee okay dhiifama jedhee mirga isaa gaafachuu isaatiin yoo dhiifama gaafatu argaati jira. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Roorroo akkamii keessa akka uummanni kun jiru sitti agarsiisa dhugaa dubbachuu. Roorroo caba safuu Oromoodha. Manguddoon ulfina waa'ee kutaa Oromiyaa kamittuu manguddoo akkana gootu. An sirna kana keessa waan akkasii ka argi. Mootummaa fe'ee ta'ii qondaala mootummaa fe'ee ta'ii nama akka feetee ta'ii aangoo fedhe qabaadhu qabeenya fe'ee qabaadhu Oromiyaa keessatti manguddoo bifa kanaan itti roorrisuun daba hamaadha. Qaanidha waan salphachiisa kun addagummaadha waa'ee. Addaggee guddis baddee wayitu akkas godha malee Oromiyaa keessatti manguddoon akkana godhamtu. Roorroon akkanaa manguddoo irratti hin raawwatamu waa'ee. Lammaffaa sirni haqaa biyyattii totally kufee jira. Sirni haqa waan jedhamu hin jiru. Waan si gaddisiisu inni kan biraa hanni deemaa jiraachuu isaa Oromiyaa keessa akkasitti agarsiisu viidiyoon kun. Reesitii malee qonnaan bulaarraa maallaqa walitti qabuun caasaa mootummaatiif mirga ta'ee jira seera ta'ee jira. Even qonnaan bulaan nagahee gaafachuun yakka ta'ee jira jechuudha. Haga kana mootummaan Oromiyaa keessatti du'ee jira jechuudha. Waan nama gaddisiisu waan abdii nama dhorku Oromiyaan sadarkaa kanatti dhoramaa jiraachuu haqi dhabamu kufaatii sirnaa kufaatii haqaa si agarsiisa. Inni kan biraa waa'ee godinaalee Oromiyaa keessaa xiqqoo kan sochii waraana bilisummaa Oromoo baay'ee keessa hin jiraanne godina kan. Badii miti bar amma mirga kee waan gaafatteef seelii diinaati shaneedha siin jedhanii tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf sitti dhaadatu jechuun bakkee waraanni jiru kutaa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo keessatti socho'u keessatti immoo maaltu ta'uu akka danda'u tilmaamuu dandeessa jechuudha. Maaltu fakkaata bira? Shane jechuun waggaa 3 dabre deddeebiin dubbachaa ture. Proof goote Kaadir Umaan maqatu hin namijeeftulee maqatulee yaamuu dhiifte jirte. Shane wanni jedhan hin jirtu. Is a days card. Kaardii ittiin dargaggooti jeesan. Juntaa wanni jedhan hin jirtu. Adoo juntaan jiraate geetaa jiru addaa fa'aa waliigalteen nu uumamu. Shane wanni jedhan illee hin jirtu. Adoo shane taate adoo akka baanan shaneen baanan yakkamtoota taate maqaa seet waraana bilisummaa Oromootiin jedhaniin hor waliin hin taane. Amma immoo dhiyoo tana finxaales maqaa jedhanii dhufe. Kaardii ittiin namijeessan guyyaa guyyaan jijjiira. The politics of ignorant. Politika yakkamtootaati jettetti ibsuu dandeenya. Kana sitti shifta mirgisaa dhabee jiraate jaarti. Abrahaam Itoophiyaa keessatti mirgoonni jedhan hin jirtu. Just forget. Mirgi cufir eenyulleen sirrantun kaseexanii sirrantun rabbii nutti hin bu'edhan irra kan mirgi lubbuun jiraachuuti bar. Itoophiyaa keessa mirgi lubbuun jiraachuu eenyu qaba jaarti kun riisitii gaafachuun isaa yakkama tawa maneeti miti jaarti dhiifama gaafata akka duun beekaa jechuudha. Bar dhiifama yoo gaafate seef hin taane dudduun marsiisanii uleen tumaa jiran sun arguu jira jechuudha. Warra yakka raawwatatini maal jettetti hin dubbatte addaggee guddis badde ta Oromoo bakka hin buunee jette yaada kanarraa adda qaba. Oromiyaa keessatti waggoottan 5 darbe harka caalaa yakkum wal fakkaata kanarraa maata Oromiyaa irra raawwata. Warri kun cufti Oromoo bakka hin buumaa
cufti addagge safuu baddachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu Oromoo keessa Oromoon cubbamtootaan guutamte jirti jechuudha. Oromoo yakkamtootaan guutamte. Awwaan na yaachisin beekta. Mootummaa Bilxiginnaa waggaa 20 bulchuu miti, 50 bulchuu miti, 40 bulchuu miti. Gaafa mootummaan kun kufuun isaan oolu. Waggaa 10 20 50 agbar qabulchu warri humni qaqqabu gurguddaalleen inum kufe. Gaafa inni kufu cubbuu warra tanaa maqaa warra kanaa yakkamte dabilmaan tiirra dhalatutti na yaachis malee wanni kaan na yaachifta. An kana naaf is nothing jedhetti naman wanni nam jaarsa kan irratti war kan irratti miidiyaa hawaasa irratti waan ajanda ta'eef miidiyaan hawaasa miidiyaa mainstreamii nu dabalate waan nu sooruuf irra dubban malee ajanda guddoo miti. Oromiyaa keessa wagga 5 darbe maaliin daawwatinnu maaliin argin dargaggees mani dhaati baasanii jimla irra shananii reef ajaa nama daawwachaa ture televiziyoon irra daawwachiisaa ture abbootii gadaa jimbliifachiisanii jimlaan fixaa turan dargaggees addabaabaayii baasanii rasaasaan mata keedhaanii dhaadachaa turan yakki Oromiyaa keessa wagga 5 darbe dalagam kan dalagamin hin jiru jechuun kun ammoo Bilxiginnaa qof hin taane seenaan biyyattiitu akkanuma Itoophiyaa garee Itoophiyaa kuraat maani jecha hawwiyaan akkasettuuni Farsee bultooti seena biyyaan beenne yakkama si gooti Itoophiyaa jibba jaalal biyyaan qabdu warri kun duuriyyee wanbadee midhaaniif jiraattu jettetti ibsuu dandeetta arrabaa miti dhugaan lafa jirtu tana Itoophiyaa keessa seena Itoophiyaa furan bara Haile Sillaasee wanni akkana hin dalagamti wanni inni si gargar khataatu malee bar dargiin turtu bar wayyaaneen turtu bar Bilxiginnaa lakkitti ibsam qabda an bar warra Haile Sillaasee yoo fudhattu hoggantooti Haile Sillaasee ministeerota gurguddoo dargiin gaaf barcumaa dhufu walitti qabee raachiisuun qonnaan bultoota Oromoo Shawaa tana Oromoo jiddu galeessa tuulamatan mataat jaarolee biyya kabajamtu reefi dagetteeni dhaabsiftu uummati dur ree qaltee ree tante qaltee gogarra baaftee foon isii wadditee qondaaltoti dargiisu yoo siin farsoo dhutu dur dhaabattaa jechuudha namni tokko ree tokko qabate foon irra kutatte nyaacha farsoo dhugaa quuftee fixu kitaabirra barreeffam seena kitaabirra dubbise idante carrisoodhanii gussa turan yakka qondaaltota Haile Sillaasee hojjete qondaaltota sun carraan isii dhuma maal ta'e dargii walitti qabee obbaasee bakka tokko tawaalee jechuudha bar wayyaanee argine jira bar wayyaanee bara dargii argine jira bar dargii yakka akkana kan warri raawwatu war shongo maali firdi shongodhan sadarkaa aanaa sadarkaa gandaa sadarkaa ollaatti murtii du'a kenniti jechuudha nam wayii tokko yoo waliin galiin gad baatee jeessa turte jechuudha bar dargii kanaa wal fakkaata jechuudha bar wayyaanee fudhate qaamii akkan sodaatam hawumat duran nam reeb hawumat duran nam sodaachisu yoo Foolis federaal antaan hin jiru. Foolisiin Oromiyaa bar wayyaaneen walumaan argine foolis Oromiyaa hiriir baanee bar hin baqannu. Fuuldura dhumnetti wal lola turee miti. Dargaggeessi poolisii hudhee qaba turee miti. Foolisiin sodaatan foolis federaalaati. Bar kana ammoo maal ta'e dubbiin faallataati. Foolisiin federaala disippiliinii bitee diqqoo tokko goomitti agarsiisa jennaan milishaa foolis Oromiyaa ani durii Oromiyaa keessa walitti guuran ta'u. I hate those people. Jechuun jibbiis hojii isaanii jibbi. Dhugaa dubbachuu dansaa miti. Garee shifta akkasii waneedha. Bara ammaan tana mo'ansa ajaa'iba. Shiftummaa namaan tuun bar firdishoon godhanii dargii keessa dhageen khaadireen raawwatamuu jirti jechuudha. Khaadireen raawwatamuu jirtu jechuudha. Yakki khaadireen Oromiyaa keessa dalaguu jirti. Amma kanatti viidiyoo malee eegisumne dubba'uu jira by the way. Yaa viidiyoo tokko feree guyyeessa siddee bi'asuma godinuma kana keessatti aanaa saxxammaa keessatti gochi wal fakkaataan ammeenya kanaa gadi hin taane qonnaan bultoota irratti yoo raawwatamu arginee jirra. Isa daawwannee immoo mariitti deemna. Ini aku ada mutaru kan. Aku lo, aku ada kilo sama aku tu lah. Kami tu, bijak itu bagai kami jadi mana sudah tu baju. Jadi mana? Kami guragi. Ayo aku kulit wajah je mana je wajah tak ada di. Kami guragi. Wajah rugi. Jadi kaya tadi. Raga aku macam apa pula aku pula aku itu. Kami harga angkat. Kali nanti kan. Kami. Yaa uummanni keenya salphina hamaa akkasii keessa jira. Gochi gara jabina akkasii immoo qonnaan bulaa irratti raawwatamuu hedduu baay'ee nama sukkanneessa. Baay'een keenya ilmaan qonnaan bulaati. Warri kun warri biyya sooruu biyya sanaaf utubaa warra ta'edha. Isumayyuu addabaabayitti qonnaan bulaa kaan akkatti teessiftee qonnaan bulaa kabiraa irratti yakka akkasii raawwachuu jechuun warri kun warrumti gocha kan raawwatu namarraa dhalatanii kan jedhu gaaffii baay'ee nama keessatti uumaa yoo dubbatu. Wanni roorroo kana hundaan nu ga'e sirni kun waggoota 5 darban keessa humna tokkummaa Oromoo keessa jirtu sana caccabsuudhaaf hojii inni hojjetaa turedha. Karoora sirni kun humna tokkummaa Oromoo sana caccabsuudhaaf
tarkaanfachiisaa dura keessa uummanni keenya osoo beekuus osoo hin beekin warri siyaasaa sajjen faarsee bulaadhaan sussumas maalii sajjen keessa yaa'aa ture jira. Burjaajiin uummata keenya gidduutti uumamte kun eenyummaa sirna kanaallee dhoksee haguuge naannee kanaan nu ga'eeti kan inni jiru. Waan nama gaddisiisu taateewwan amma lamaan isaaniiyyuu akka fakkeenyaatti waan fudhatamanidha waan tibbana miidiyaa irra deemaa jiraniif malee kutaa Oromiyaa hunda keessatti gocha raawwatamaa jirudha. Bakki lamaaniyyuu bakka dhaloota ministeera muummee godina Jimmaa keessattidha kan raawwatamaa ture. Mootummaan kun akka waan mootummaa Oromoo ta'eetti faarsee bulaan galamaa galagala kan inni Oromoo irratti faarsu gocha isaatiin mootummaa akkamiidha biyya kana keessatti gadi dhaabbataa kan jiru waan jedhu eenyuuf Oromoos tokkoof fira ta'e Oromoos kaaniif diina yookaan Oromoos kaaniif diina ta'e Oromoos kaaniif fira akka hin taane sirni kun akkuma sirnaatti akka Oromootti Oromoo akka sabaatti diinummaadhaan akka inni hoogganaa jirudha kan mirkaneessu gochoota kanneen irraa uummanni keenya burjaajii maalummaa sirna kanaa hubatee burjaajii keessa ba'uu danda'uutu irra jiraata jedheetanii kanan yaaduun. Amma karoorri kun kana amma qofa irratti dhaabbatus miti beektee yeroo dheeraadhaaf fuulduraaf wanti isaan karoorfatan akka jiru Itoophiyaa keessa sirna akkamii gadi dhaabuudhaaf akka deemamaa jirullee kan argisiisudha. Yeroo darbe obbo Shimallis Abdiisaa caffee irratti wanni isaan jedhan godinni ni diigamti maalonni ni diigamaa caasaan jabaan mootummaa gandarratti ta'a. Gandarratti maal ijaaraa jiru milishaadha kan isaan ijaaraa jiran. Milishaadhaan bultii jechuudha kana booda biyyi sun bulchiinsa waraanaa jechuudha waan biraa miti. Bulchiinsa sirna abbaa hirree isa daangaa darbe isa akka kanatti uummata cafaqu dhiituuf jilgeenfachiise reebu salphisu maanguddoo salphisu gatii dhowwatu uummata kana aadaaf safuusaa hundumaa amantaasaa fudhatama dhabsiisee akka kanattiin cafaqee abbaa hirrummaa jalatti bulchuudha kan Oromiyaa guutuu keessatti gadi diriiruudhaaf jiru. Caasaa mootummaa istiraakcharii sirrii inni jedhamu maal hundumti iyyuu hin diigama kana booda akka karoora isaan qabatanii jiranitti milishaadhaan dhiitamee buluudhaaf deemaa jechuudha uummanni kun. Ammas karoorri sirni kun Oromiyaa irratti qabatee jiru kanarraa kun ganda hunda wal qaqqabuun ishee waan ooltu miti adeemsa jiramu kana irratti hin dammaqamu taanaan burjaajii keessa jiru keessaa ba'ee uummanni keenya tokkummaadhaan roorroo kana ofirraa hin qolatu ta'ee jennaan sirni kun Oromoo hundumaatiif akka Oromootti sirna diinummaadhaan socho'aa jiru ta'uu amma hin hubatinitti rakkoon kun nurraa hin hafu uleen sirnichaa bakka marayyuu qaqqabuudhaaf jira jechuudha adeemsi deemamaa jiru dhugaan isa kanadha wanni viidiyoowwan kanneen irraa barachuu danda'u nurra jiraatu uummanni keenya burjaajii keessaa amma hin baanetti boris roorroon kun caalee iyyuu itti fuudhaaf hin danda'a jedhee tayyaadha. Yaa yoo na yaad kan takkum jirutti kabajta'ee biyya mirgi nama keessa hin jirre kabaji dhala nama keessa hin jirretti structure feeteen bulteennaan mootummaan biyyulsun mootummaa garboomsa ta'e mootummaa yakka dalagtaanaan federaalaan buluu dandeettaa unitary ta'uu dandeettaa whatever. Amma Shimallis Abdiisaa fa'aa yookaan mootummaa naannoo yookaan mootummaa federaalaa godin diiguu aana diiguu naannoo diiguu miti dhimmisa. Mootummaan value uummata wallaaleen gosa callaaf gaggabtaanaan yakka uummata irratti dalagametti fufaa jechuudha. Warri ammoo warra kanaaf yeroo baay'ee ulee taa'ee fayyadaman fakkeenyaaf yeroo heddumaa jedhan caasaa Oromiyaa irraa gad buusanii warra gandaatiif maaliif hangoo kenna wanni etteef warri kuwwa sadiif tolu. Warri ammaan tana Oromiyaa keessa yakka san arguu jirtan kun raawwatan yookaan kaabinee aanaa ta'uu danda'a, kaabinee ganda milishaa ta'uu danda'a, foolis Oromiyaa warra dhaniin ammallee hin jirtu wanni sun yakkamtoota foolis Oromiyaa abbootii gadaa namijjeesan na biratti foolis Oromiyaa jechuun danda'a yakkamtoota jedhee amma yakkamtoota sun ta'uu danda'a. Sababoo sadiif yakka raawwatan jedhaman. Khajal qabaa warri kun very illiterate ignorant maayim jechuun ni dandeetta arrabaa miti ignorance jechuun barnoota ammayyaa qof barachuu miti degree masters PhD miti aadaa gadaa keessatti Oromoon cufti ammaan tan gadaan dhaalatti ilmaan abba gadaa akkan war gadaan bul waggaa 500 politikaaf tolchan mala waan gadaa beette viidiyoo lamaffa gubbaa yoo ilaalti jaarsii wayii tokko dhufe war jilbiifachiisuun allangeen garafa ture allange fardaaf wanne dhammalee dhiiraan rukutan gada boorona keessatti jeejina godha warri gadaa naqaala waan gadaa qo'atan dhiira dhiirtii kabaj qabdii allangeen tuqanii jechuudha. Warra allangeen sadarkaa kana nam garafutti waan gadaa nam barsiisaa yookaan biyyatti harka qabaa jechuudha. So warri kun illiterate ignorant jettee ibsuu dandeetta. Lammeessooni they are killers. Waan kana oli yakkoota maamu hojjechaa turanii jechuudha. Haadholfa jeessa turanii, abbootii gadaa fixa turanii, dargaggeessa addabaabaa irratti jeessa turanii, mani dhaati baasa nam rashanaa turanii jechuudha. Hidhama siyaasaa diin kan qawweensa jiru waraan keessa gaaf qabdu in boojitaa jechuudha, in yaalchiftaa jechuudha, in fayyiftaa jechuudha. Hidhamaan siyaasaa kayaadaan gargarsiisiin adda bahe mani dhaati baatee warri jeessuun they are bloody killer. Lubbuu balleessitoo daanga dabarteettee ibsuu dandeetta. Sadeessooni bineens goga hedduu qabu. Haadireen amma akka eenyu dinquu eenyu ol jiraadhaan kamma amma jaarolee irratti kumaandoo barasuun
warri akkasi wambade goga jijjiiratte wagga baay'ee Oromiyaa kee turte jechuudha. Bara wayyaanelee namni kun for sure ijoolleen jimmaar jal jirtan comment godhu dandeetu bara wayyaanelee namni kun kaadire for sure achumaan irratti yookaan aana ibelu irratti nageenya kee jiru yookaan aana maanii kees kaabinee wayii kee jiru obru bulchu guyyaa tokko barnoota bulchu guyyaa tokko qamadii bulchu waan inni bulchin beekanii jechuudha. Expertise ittiin qabu jechuudha. Memory card delete goote ittifaat gubbarra jajjuudhuuf kayyootettuuni barnoota adda waan hin qabne beekumsa adda waan hin qabne uummata dararuuf ni mijatu jechuudha. War kana immoo uummata irratti akka yakkama tolchi kaa'umsiisa maal jedhe goola biyyaati jalqaba irratti yak Oromiyaa keessatti dalagamuu jira kanaaf viidiyoo saampilii lama agarsiifne waan kee jirta isanuma yuun beetan itti gaafatamaan jalqaba uummata Oromooti jedhetti namanaa jechuun uummati Oromoo uf sobu keessaa gimbay namii nam sobuu danda'a gaaf uf sobu jalqaba yaayuu du'ee jechuun uummati Oromoo sadarkaa uf sobuu gubbaa jira jechuun mootummaa Oromoo biibulchuu jira obsaa jedhan hin jirtu wanni akkasii. Gannat hin seentuuni bar mootummaa Oromoo bijjireedhani gannat borganam balbalar dhaabatanii Oromoo kaardii nuun kutan jireenya addunyaa gubbaa yakkama ta'e si jeestaanaan yakkama dan mootummaa Oromoo mootummaa jinnii mootummati we don't care uummati uf sobuu keessa ba'u qaba lammeessoo namoomi badee jira waan kan yeroo dura dubbachaa turre jaarsa guddaa namni sunam jaarsa jalqaba irratti ari'ee baasuun yoo wal bira qaban umriin waltiin dhiyaatan jaarsa dur jira abbasa baasee rukuchiistaanaan aadaa Oromoo bira deeme. Namummaa keessa bee jiraachuu booyyee gattee jiraachuu dandeettaa jiru namni kun sadeessoo falaasamii sirnicha kan fakkaataa jiru sirni ammaan tan ijaaramuu jiru kun sirni dhala namaatiif kabaja hin qabne waan taateef stop jedhamuu danda'u qabaa jechuudha. Yoo ati stop jedhsi jeessa namni cufti lubbuu sodaata baqattaanaan dargaggeessammaa warsun ofirra boksiin dhaanee dhumirra cacaacabee amma manciismoo warra lamaan jilbiifasuun tira kabaja qaba. Zaaddeed warra lamaan jilbiifasuun zaaddeed namummaa fi gurguranii jiranii jechuudha. Dargaggeessi sun aduwar du'e kabajaan du'e jedhetti nama naachu wantoon kasadaan irra jabaachuu qabnaa ganumeedha. Yaa waliigalaan Oromiyaa keessa anarkii seera dhablummaa hamaatu deemaa jira. Wanni mootummaa fakkaatu Oromiyaa keessa badee jiraachuudha kan viidiyoo kanarraa hubachuu dandeenyu. Mootummaa jechuun Shimallis Abdiisaa yookiin Abiy Ahmed jechuu miti. Mootummaa jechuun warra kana baay'ee warra uummatatti dhiyoo jiru warra gooxii bulchu warra ganda bulchu warra aanaa bulchu ummati daily tajaajila mootummaa kan irraa argatan warra kana. So mootummaan Abiy Ahmed mootummaa bilchiinaa mootummaa Shimallis Abdiisaa hoogganu lafarratti maal fakkaata kan jedhu sirriitti ibsa jechuu viidiyoowwan kunneen. Inni kan biraa akka guyyoon kaase these are sample. Warri kun samuudadha. Kutaa Oromiyaa tokko tokkotti amma Jimma aanaa lama keessatti waan akkasii arginee jirra. Kutaa Oromiyaa baay'ee tammeenyi kanaa olii hedduun jiraachuu isaati kan ragaa ba'uu danda'u waayee. Bakkee amma waraanni jiraadha. Mammoorri kun ifaan gibira kaffalanii nagahee waan gaafataniif kan kun irratti raawwatan. Waraana bilisummaa Oromoo fa'aa wajjin hariiroo qabdaa. Seelii diinaati jedhamtee gaafa farrajamtu uummata keessatti immoo akkamiin akka salphattu. Gaagaamni akkamii akkasirra ga'uu danda'u. Viidiyoowwan kunneen ragaa isee xiqqoodha jennee fudhatuu dandeenya. Inni kan biraa fuulduraaf waan baay'ee itti qaanfan mootummaa amma jiru kana itti qaanfan akka sabaatti borganama boqoo ol qabannee akka hin deemne wanni nu godhu baay'ee tura. Wanni fokkuun sirna kanaan Oromiyaan alattis raawwatamaa jiru bor maqaa keenyatu waliin kaa waan ta'eef wanni guddaa caalaa na yaaddeessu anisa kana ol wanni jechuu barbaadu hin jiru. Wanni itti dabaluu barbaadanoo jiraachuu baate gara ajandaa keenya isa biraatti dabarraa. Ajandaa keenya ittaan ajandaa kan biraatiin naannoo Amaaraa keessatti wal waraansi humnoota hidhattoota faannoo fi mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiraachuu deddeebiin gabaasaa turre. Naannichi anarkii guddaa keessa jira akkuma Oromiyaa kana. Waraana Tigraay booda mufaatii humnooti siyaasaa fi humnooti waraanaa Amaaraa mootummaa giddugaleessaa irratti agarsiisan hordofee yakki guddoon ajjechaan qondaalota mootummaa saamichi garaagaraa deemaati jira. Ukkaamsaan hidhattoota faannoo jedhamanii gaggeeffamaa jira. Waraanni guddaan immoo tibbanaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannicha hidhattoota naannicha gidduutti deemaa jiraachuudha kan dhagaa jirru. Karaa biraatiin immoo mormii qabiyyee wajjin wal qabatee keessumaa lixa Tigraay fi kibba Tigraay wajjin wal qabatee wal gaarreeffannaan humnoota Amaaraa fi humnoota Tigraay gidduutti deemaa jirus gara waraanaatti akka hin ceene sodaa guddaatu deemaa jira. Sa'aatiin qabnu baay'ee deemee jira yoo. Naannoo Amaaraatti sochiin milishaa faannoo kun to'annoodhaan ala bahaa jiraachuudha. Odeeffannoo fi ragaaleen garasii bahaa jiran kan isaanii mul'isanii akkuma tiyyuu kaas mootummaa humnoota mootummaa federaalaa wajjiniinis wal dura dhaabbannaa keessa seenee jiraachuu argina.
gareen kun akka ibsatutti sanga mooraa waraana mootummaa haleeluun magaalota tokko tokko to'achuutti illee gahee jiraachuudha kan inni himatu. Haleellaa bakka bakkatti qondaalota mootummaa fi lammiilee nagaa akkasumas humnoota nageenya mootummaa irratti raawwatuunis itti fufeeti kan inni jiru. Haalli kun hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaallee gaagaa jiraachuu wanti odeessa keenya kaleessaatiin hawaasa biraan geenye yookaan daawwattoota biraan geenye illee ni jira. Sochii humna kana dhaabsisuun maaliif danda'ame wanni jedhu ammas gaaffii guddaadha. Dhugaadhaan humni kun humna mootummaadhaa ol ta'eeti yoo wanni jedhu akkuma kanaan duras yeroo garaagaraatti kaasne irraa dubbataa ture har'as gaaffii ijoodha jedhee kaasuudhaaf nan danda'a. Gareen kun humna mootummaatiin ol ta'eeti ejjennoo jedhu yookaan ilaalcha jedhu hin qabanii haa ta'uuti garee kana balleessuudhaaf kutannoon jiraa'u sadarkaa barbaadamutti kutannoon jiraa'u wanni jedhu anaaf gaaffii guddaadha asirratti kutannoo mootummaadha kanan gaaffii guddaa keessa galte jalqabas humna kana bu'uurarraa kaasanii ijaaruu hidhachiisuu akka isaan wal ijaaranii babal'atanii caasaan isaanii babal'atee even naannoo tokkorraa naannoo kan biraatti cehee gaaga'ama amma argaa jirru kan humna kanaa wal qabate mudataa jiruu fi sababa kan ta'e eenyudha waan jedhu yoo ilaalle mootummaadha qawwee mootummaadha kan hidhatee jiru gareen kun loojistikii mootummaadhaan kan inni socho'u irra jireessaanii ifaan ifatti bakka caasaan mootummaa jira jedhamutti leenjii waraanaa fudhateeti kan socho'u gareen kun kanaaf an beekamtii mootummaadhaan ala yookaan fedhii mootummaadhaan ala garee ijaaramedha jedhee kaasuudhaaf hin danda'an. Amma fedhii mootummaadhaan ijaarametti ammoo mootummaan garee kana balleessuudhaafis ejjennoo guutuudhaan itti deemaa jira jedheen kaasuun Jeneraal Biraanuu Juulaa dheengaddoonni isaan ifatti dubbataa turan garee milishaa faannoo wajjin wanni walitti nu buusu hin jiru hanga jedhu sadarkaa sanatti gadi ba'anii dubbachuu irratti diinni keenya waraana bilisummaa Oromoo malee faannoo miti bifa jedhuun miira janaan hanga dubbachuutti gahaniiti kan isaanii jiranii. Egaa gareen kun bifa kanaan guutummaan guutuutti naannicha dhuunfatee naannolee biroodhaaf illee qormaata akka inni ta'u kan taasisan kan biraan caasaa mootummaa naannichaa guutuutti to'atee jira gareen kun caasaa mootummaa naannichaa keessatti of ijaaree jira mootummaan naannichaa humna kanaan ol ta'ee hin jiru yookaan humna kana to'achuudhaaf ni danda'a jedhee yaadu yookaan fedhiis hin qabu keessoo mootummaa keessattis of ijaaranii jiraachuu isaaniitiif immoo dubbii obbo Yohaannis Bu'aa Yaaloofaatti bana dubbataa turan irraallee mirkaneessuun ni danda'ama kun garee kana to'achuun sochii isaa dhaabsisuun akka hin danda'amne illee kan taasisee jiruu fi humni milishaa faannoo sochiin milishaa faannoo naannoo Amaaraa keessatti to'annoon ala bahee naannolee biroof illee biyyattiif illee akka qormaata ta'u kan taasisedha jedhee yaada. Yaa waraanota Itoophiyaa keessa godhamaa turan keessa waraanni kaabaa attention argate dafee dhaabate dhiibbaan dhaqqabsiiste illee salphaa miti garuu dafee dhaabbate. Waraani kavarii godhate deemuu jira kan muka saaramtu dhaqqabsiisu jiru waraana Oromiyaa Amaara Suleen achi deemuu jira ittiin ibsuu hin dandeenye. Maaliif jennaan eegi waraana kun jalqabee ji'oottan 4-5 darban keessatti kisaaraan salphaan hin dhaqqabne. Naannichi sadarkaa paralaayis ta'uu gubbaa dhaqqabuusa qondaalii mootummaa Itoophiyaa irra guddaa waraanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa taayitilii irra dhisee dubbatee jira jechuudha. So akka waliigalaatti garee tana mootummaan balleessuu dadhabimoo fedhii hin qabu kutannoo hin qabu. Aniin gareen kutannoo qabdi jiraachuu dandeetti. Mootummaan kan keessa immoo garee akkamiin ijaaramee dhufellee waliin waan beennuuf gareen kutannooni garee tan loltu muraasaa jedhetti nama naannoo Amaaraa keessatti qondaaltota gugurdoon waraana kaabaan labsam Oromiyaa irra labsam adda dureen hoogganaa turte Abbo Boyaaloon faan waraan garee tan waliin godhan fayyadu ilaaltan maantan akka mootummaan naannoo Amaaraa waraanamuu jiru akka uummata Amaaraa miidhamuu jiru jechuudha. Uummata Amaaraa miidhamuutti hin jiru jechuun danda'e jechuudha waraani godhamennaan uummati qulqullichi gidduutti miidhama. Miidhaa kanaaf ammoo kan uummata dhaqqabsiis garee faannootii fi mootummaa Itoophiyaati jechuudha. Warratti wal ijaaree Itoophiyaatti biddi qabsiisee siyaasa irra wal dhabee uummata gaaga'uu jira jechuudha. Saatii ammaan tanaatti yoo ilaalte mootummaa adeemsi naannoo Amaaraa keessatti deemamuu jira baay'ee confused. Yeroo tokko na ajaa'ibdi qoblumaan na jeefti. Hooggantoota faannoo balleessuuf kutannee kaana jirra gadaame akkan jedhan lollee nama gana ujiyal goone jirra ebelfaa meetir 20-30 irra soquu jirra jedhan gabaasi kun ba'ee miidiyaan Itoophiyaa cuftiin facaasaa Iskindir Naggaa marfamee jira jedhan ji'a 4 ees jira xuyyooraan ba'imoo helikooftara arganii fi baaftammoo ees dhaqqabe this lie kijiba kana binyaachuu jira jechuudha. Hooggana tokko gadhiisan hooggana tokko barbaadan waraani jalqabe namni wal balleessuu jiru hooggana faannoo guddayyaa gad lakkisani. Zamane kaase gad lakkisanii Iskindir barbaadan. Iskindir fageenyii irratti qabuuf jirridhanii faannoo Amaaraa hoggan mirree wadaajoo qabanii raayyaattis biyyaa obboleeyyantii waliin lolledhanii
biyyattiin diraama irratti hundooftee bulfamuu jirti jechuudha. An qondaaltoti mootummaa Itoophiyaa hedduun isaanii hojii hoogganummaa caalaa waan diraamaan shawwadaman na fakkaata. Dhiyoo yoo argitan poolisiin federaalaa humni tikamaan namuu fiilmii eebbisiisa. Fiilmii argitanii waan sun? Namni deemtuuti. Sirri humni qilleensaa yeroo tokko fiilmii dookumantarii sa'aatii dheeraa ETV gubbaatti darbee. Poolisiin federaalaa illee kan wal fakkaatu. Poolisiin federaalaas fiilmii. Filmo hunda akkasuma bare. Filmuma real film. Hedduu nama gaddisa. Amma haala naannoo Amaaraa keessa jiru wanna baay'eetu complicate godhaa jira jedhee yaada. Tokkoffaa amma naannichi bulchiinsa siviilii jala jira jennee fudhatuu hin dandeenyu. Totally caasaan naannichaa akka paralyze ta'u ka hojjetamaa jiru. Kana Field Marshal Biraanuu Juulaas himee jira. Naannichi guutumatti bulchiinsa siviilii jala akka ba'u karaa garaagaraatiin hidhattooti naannichaa bulchiinsi naannichaa waan kan dalagaa waan jiru natti fakkaata. Gareen mormitoota naannichaa jedhaman kan paarlaamaa keessa jiran dabalatanii lola gareen riphee loltoota. For example Dassaaleny Caanyee miseensa mammarii bakka ta'e garee faannoota mootummaa wal loluu warra qawwee lolu deeggaraati kan jiran. Kanaaf gareen tun immoo akka irra deddeebine sanada isaanii argaa turre ajjeechaa akka tooftaa qabsootti itti dhimma ba'aa jirti. Ajjeechaan qondaalota irratti raawwatamaa jiru tokko akeekisaa kana jechuudha. Akeek ajjeechaa qondaalota mootummaa naannoo Amaaraa irratti raawwatamaa jiru caasaan mootummaa akka badu, akka diigamu, akka sodaatu, akka shororkaa'u, bulchiinsi siviilii akka diigamu achi deebitee gareen tun akka naannicha dhuunfattu gochaa waan jiru natti fakkaata. Caasaaleen baay'eenis baqataa akka jiran hojii mootummaa hojjetaa akka hin jirre dhagaati ka jiru. Tokko waan kanadha kan haala naannoo Amaaraa keessa jiru complicate godhaa jiru. Kabira bulchiinsi naannichaa hidhattoota kana wajjin jiraachuusaa kan akeeku baay'eedha. Bulchiinsa naannichaa weennu qaama raawwachiisaa jira, qaama seera baasu jira, qaama seera hiiktuu jira. Fakkeenyaaf obbo Yohaannis Bu'aayaaloo miseensa mana maree naannoo Amaaraati. Mootummaa naannoo Amaaraati jechuudha. Hidhattoota faannoo wajjin jiraachuusaa agarra. Naannoo Amaaraa qofa osoo hin taane warri federaala keessa jiran ka akka Dr. Dassaaleny Caannee innis mootummaa Itoophiyaa jechuudha bara. Mana maree federaala keessa jirte jechuun is part of mootummaa institutionii mootummaa jechuudha. Angoolaan akka qabu isaa. Hidhattooti kunneen caasa mootummaatiin deeggaramaa jiru jechuudha. Kan jechuun immoo mootummaa federaalaatiin wal dura dhaabbataa jiru jechuudha. Kun kan yeroo kamiyyuu caalaa haala naannoo Amaaraa keessa jiru complicate godhaa. Wanni baay'ee nama gaddisiisu immoo kan biraa hidhattooti faannoo kunneen sochii insurgencyiti kan gaggeessaa jiran. Akka wayyaanee waraana fuulleetiiti kan gaggeessaa jiran. Kun waraana biyyaaf gaagama guddaa hordofsiisuu kan danda'udha. Full fledged waaritti yoo seenamuu danda'ame malee carraan akkasii jira jedhee yaadu naannicha baay'ee gooluu danda'a. Balaan naannichatti dhalatu immoo naannolee ollaa naannicha daangessan Oromiyaa dabalatee dhiibbaa guddaa hordofsiisuu danda'a, gaagama guddaa fiduu danda'a jedhee yaada. Fedhiin humnoota kanneenii maali kan jedhu namuu ifa beekamaadha. Fedhiin humnoota kanneenii mootummaa federaalaa buqqisu. Tibbana dhalattooti Amaaraa diaasporaa ta'an hoogganaman ergama addaa Baha Afrikaa kan Ameerikaadhaa Maayik Hamad yeroo dubbisanitti jijjiirama sirnaa barbaadna Itoophiyaa keessatti kan jedhu itti dubbatanii jiranii namichi gaafa waraanni Tigraay jiru waraanni deeggaraa turtanii waraanni Tigraay dhaabbannaan immoo jijjiirama sirnaa barbaadan jedhee itti qooseeti kan jiru. Kanaaf fedhiin isaanii mootummaa Abiy Ahmed buqqisuudha. Mootummaan Abiy Ahmed akkamiin humnoota faannoo kanaan buqqaa kan jedhu gara fuulduraatti marii keenya kabiraa keessatti kalaallu ta'a iyyuun. Agaarraatti gaagama biyya sana keessatti mudatee jiruuf qoonni garee kanaa salphaadha jedhee hin yaadan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan battala bulchiinsa Abiy Ahmed gara aangootti dhuferraa kaasee hidhaa finxaaleeyyiin Amaaraa keessa turan sana hiikee gadhiisuudhaan kan wal qabate haga har'aatti gaagama biyyi sun keessummeessaa jirtuuf lakkoofsa tokkoffaa irratti qooda kan fudhatu sochii garee kanaati jedheeti an kanan yaadu. Ammas ammoo bulchiinsi Abiy Ahmed garee kana bobaa jalatti baatee kan inni deemaa jiru. Garee kana bobaa jalatti baatee deemaa jiraachuu isaatiin wal qabate biyya gaaga'eeti kan inni jiru. Fuulduraafis sochiin garee kana
xumura hin argatu taanaan yookaan sochii garee kanaatti xumura gochuun hin danda'amu ta'ee jennaan kan gaagaamu eenyu waan jedhu yoo ilaalle biyyadha kan gaagaamu jalqaba irratti tarii sabaaf sablammoonni naannoo Amaaraa keessa jiran adda durummaadhaan gaagaamtoota ta'uudhaaf ni ta'uu danda'a. Oromoo dabalatee Agaa'oo dabalatee Qimaanta dabalatee hedduutu jiru achi keessatti hukkaanfamanii kan jiran. Isaan irra darbee uummattoota ollaati. Oromiyaa keessatti wanta isaan gochaa jiran gara Wallaggaatiin Beenishaangul Gumuz keessatti Tigraay keessatti wanta isaan godhan ilaaluun ni danda'ama. Fuulduraaf ilaalcha akkamiitiin deemaa jira galma akkamii qaba gareen kun waan jedhu yoo ilaalcha isaan ittiin socho'aa jiran ilaalcha walqixxummaa sabaaf sablammootaa irratti hundaa'ellee miti. Walqixxummaa sabaaf sablammootaa irratti garee amantullee miti jarri kun biyyi kun kan Amaaraati Amaaratu bulchuu qaba kun buqqee baduu qaba jedhee garee amanuudha. Galmi isaa immoo maalidha akkuma sila kaaste masaraa kan Minilikiin isaati 24 keessatti to'annaa masaraa Minilik dhuunfachuudha aangoo Amaaratu biyya kana bulchuu qaba kan jedhudha. Kanarraa gaafa kaatee ilaaltu sochii garee kana hagas mara xiqqeessanii ilaaluuniif yookaan garee kana bobaa jala kaayatanii qabatanii deemuuni balaan isaa garamitti deemaa waan jedhullee kan argisiisu waan ta'eef tarii jarri aangoorra jirtu kun osoo irratti dammaquu dandeesse yaada. Qabxee xiqqoo kana tuffachuu sadarkaa tuffachuu gubbaa dabartee jira jedhetti namana jechuun sadarkaa tuffachuu gubbaa dabartee jirtu dhuuni akkuma qondaalii mootummaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhe sadarkaa hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa gubbaa jiran paralaayiz godhuu eegi geette intuffatamtu qondaal olaanaa ittaana pirezidaantii jedhamee herregama hoogganaan paartii bilisiginnaa damee Amaaraa ittaana pirezidaantii jechuudha. Gareen sadarkaa ittaana pirezidaantiitti jeefti garee tuffatamtuu miti jechuudha. Sun qofaa miti yakkooti gareen tun hojjettu daanga darbanii jiran nam qabanii horiirra fudhachuu magaalota keessaa bafedhan shoror keessanii waan fedhan godhu lam Israa'el khasaan dhiyootana $44 $44 gaafatanii beektan kan qofaa miti. Suni namichi komproomaayis feek godhee jira. Qumaar taphate suni. Namooti ammoo dhugumaan irra guuratamu men qabda kan qofaa miti hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoota kala hojjechaa turre jimlaan ijjeesuu jiru maali godhuu jiru. Waan sajaa'iba gabaasota ba'uu jiraniin gareen tun magaalota akka Shawar Roobitfaa Dabrasiina fa Qobbofa dabalatee hooggantoota mootummaa olaanoo man isaan irratti boombii darbattee miidhaa geessisuu jirti. Halee guyyaa dheengadda hoogganaanii bulchaa Shawa Kaabaa man isa gubbaatti boombii darbatanii lubbumaan hafee jedhan. Garee sadarkaa kanatti mootummaa shororkeessite dhiibbaa gurguddaa jalaan geet omoo keessa hin jirtu jedhanii dhaadachuu yookaan fiilmii hojjechuu nam gad baanii ayyeruu yeenyaanoo taquxaa xireenaa dimbaruu dargii wanni nyaata Hayila Sillaasee wanni nyaata faaruu kijjiba tanaa jechuudha. Zammaariin gaaf baay'attu si nyaata Hayila Sillaasee nugus way nama Salamoonic Dynasty nami Yesuus Kiristoos waliin irbaati nyaata doodhanii jaars dargiin dhufe man keessatti jees dargii lesuntu balleesse carraan bilisiginnaa sun wanta na fakkaata ni wasafite. Daawwattoota keenya odeessaaleen keenya har'aa kana ture ajandaa guddaan irraa mari'an Roorroo Oromiyaa keessaa kanneen jedhu keessa hangafa ture kabraa dhimma haala qabatamaa naannoo Amaaraa irratti mari'anneetu jira qophii kana keessummeessuudhaan Abiraam Birruu yoon ingidaa fi guyyoo Waariyoosii wajjin turre qophii keenya odeessaalee sanbata xinnaatti walitti deebina waan wajjin turtaniif galatooma isin jenna. Imal dheeraa waggoottan sagalee keessa dhuga Oromoo karaa dhugaatiin immoo fi yaalii gargara godhaa turree amma lakkuu kan godhu irratti argamna. Kanaaf humna namaatiif teknooloojiin cimuun bar diijitaalawaa kan keessa dirqam filannoo biraan qabu waan taateef tumsa hawaasa keenya barbaanna. Haalum kanaan duub horeen deeggarsa OMN Joorjii Atlaantaa tagaygaaf guyyaa 12 bar 2023 marii hawaasa qopheessite jirti. Hayyuun Oromoo Profeesar Mahammad Hasan Dr. Baayyaana Soobaa Daareektarri olaanaan OMN Dajanee guutamaatiif qindeessaan kore deeggarsa OMN kadame Atlaantaa aabbamaan tashitevaan keessummoot jedhu gaaddisi qora 4156 Laavistar Ortuu Kaarjii A384 biratti argama. Bilbilli yookaan simuun kunooti 6786 98 duwwa 998 nuu dha'uu dandeetti. Kun ta'uu dinnaan pilaas 1678 dhibba 431 43 15 irra yoo nuu cuqaaftan nu argaati.